روزان اس إملا جرتي إمال دي روزا garam deeman jira garamitti deeman jira roza jechuun nama kamiiti rozaaf kuulaniin imalli isaanii waan hedduu namatti toluu fi waan baay'ee nama gammachiisu dhugumatti dubbachuu rozaan gara online irratti deebi'uuf hedduu takka gammadee baay'ee takka gammadee alhamdulillah galata rabbii isinillee baga gammaddan hordoftootaaf kabajamtoota keenya assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh jirtu akkam naga keessanii fi keessan isin jecha anillee nagaa goota alhamdulillah galata rabbii viidiyoo keenya like gochuuf share gochuuf subscribe gochuu akka hin daganne abdii isinirraa qabna sababni isaallee yeroo ammaa kana miidiyaan kun kan baay'ee nama gammachiisu wantoota yaani wantoota haasa'a namaa keessa wanta faayidaa qabaniif wanta faayidaa hin qabnes jiraachuu danda'a. Kanaaf like gochuuf share gochuuf subscribe gochuu akka hin daganne isinin jechuu barbaada. Har'a viidiyoon ani qabadhee isin dhufe akkuma beekamutti Rozaan erga ji'a 8 online irraa battee jirti. Haa ta'u malee garuu amma waan gammachiisan fuula bareedaadhaan fuula ifaadhaan gara miidiyaatti deemuunis waan hedduu nama gammachiisu. Dhugaa dubbachuuf hedduu takka nama gammachiisa. Baga nagaan deebitee habiibatee qaalii nama gaarii nama sinjenna na akkuma jirutti ta'ee maaliif hojjettan namni ni bada waan baduuf qaba dhimma baduuf qaba garuu deebi'u isitti baay'ee gammanii jira isinis akka gammaddan immoo abdii isinirraa qaba jechuu kanaaf baga gammaddan baga gammanne wajjumaan baga gammanne gammachuun ishee gammachuu kenna namoonni hedduu yeroo dheeraa eegaa tura Rozaan maali badde Rozaan eessa deemtee Rozaan maali badde kan jedhu waya yaani haasa'amaa ture jechuudha haa ta'u malee alhamdulillah rabbil alamin garuu amma dhuftee deebitee jirti. Imalli ishee immoo gara eessaatti biyya Ameerikaa moo Austraaliyaa moo Kanadaa moo eessa moo baalee roobetti. Rozaan akkuma beekamu yeroo dheeraadhaaf maatii isii birallee turti na fakkaata. Yeroo ammoo imalli isiif kuulanii waan namatti tolu dhugumatti ijoolleen kun akka hiriyaa jechuun bari hiriyaa akkanaati. Hiriyaa jechuun nama yeroo kamuu nama bira dhaabbatu nama yeroo rakku nama maatiif bakka deeman hundi hiriyaa jechuun dhuguma baay'ee itti gammada nan inaaf sababni isaallee. Hiriyaa akkatti qabaattee yeroo wal argitee wajjin deemtee bashannantee raaha furataa raaha yaani amma akkuma argitanitti Rozaaf kuulanii raaha godhatanii deeman waa takkan dhibbatan waa takkan cinqaman hojii isaaniitiin alatti maal shamshakatamii namoonni tokko hiriyoota 5 4 6 akkas qaban isa baay'ina san keessa wanni jirurra isa baay'ina san keessa isa takka 2 waan jirutu hiriyaa jechuun. Hiriyaan akkana hedduu takkitti naafa nan inaafa otoo itti gammaduyyuu yaa rabbi hiriyaa akkana otoo wal argine wajjin garuu jireenya biyya ambaa kana keessatti namni yeroo jireenya isaa yaani akka gaa'ee wal argee bakka barbaade wajjin deemu barbaadu biyya isaa keessatti illee maaliif haala isaa mijeeffatee akka ani ama biyya ambaa kana keessatti namoonni mana namaa dalaga otoo wal jaalatu otoo wal hawwu otoo wal dheebetu mana namaa dalaga ittiin tolu. Otoo hiriyoonni gaggaariin qaqqaaliin jiranu otoo hiriyaa gaarii qabaattee hiriyaan teessuun yookiin lafa fagoorra jirta yookiin immoo bakka tokko jiraachuu danda'a biyya tokko keessa jira garuu wal argaan hin danda'u sababni isaallee waan mana namaa dalaginuuf jechuudha mana namaa dalaginu kan keessatti nuti sa'aatii 8 akka silaa barii heeyyamni keenya yeroo biyyarraa dhufnu firmaan keenya nama mana namaa dalagu sa'a 8 qofa jechuudha akkasii garuu sa'aatii 24 waraqaan irratti fudhatama otoo wal jaalannu yoo bakka maaliin irra rakkoon mana namaa dalagam biyyuma keessatti amma namoonni hojii qaban tokkos namni mana namaa hojjetanis sa'aatii isaanii baanii bashannananii deebi'an maaliif akkas ta'uu danda'a biyya kee keessa jirta jechuudha biyya kee keessa jirtutti bakka feetettu yoo wal beellamte wal argita yaani amma baaleen jiraadhoo kan jennu taate. Adaamaa dhufuu danda'a, Finfinnee dhufuu danda'a, Harar deemuu danda'a. Maaliif inni kun biyya kee keessatti waan dandeettuu qabaatte malee inni jiraannanii ni sochoota jechuudha. Kanaaf kuulanii fi Rozaan yeroo hedduutti warroota maatii ofii dhaqanii ilaalanii garuu mootummaan inni ajaa'ibes keessatti ijoollee boleen kiyya. Meetaa zaba maatii kuulanii hanga ammaatti argee hin beeku. Maatii kuulanii hanga ammaatti argee hin beeknu. Obboleeyyan isii hin beeknu. Maatiin isii haadha isii abbaa isii ishee Rozaa jechuun dhugumaan gammachiisu yeroo kamuu gizee deemtee maatii isii ilaalti kuulanii hojiilee deemtee ilaalti garuu mootiyyuu kuulanii maaliif maatii isii kuma akkasuma fiddee bashannansi yaani fuula miidiyaa irratti yookiin taarii maatiin isii sun bahuu danda'an ta'a garuu obboleeyyan hin qabdu na fakkaata ani hin beeku kanaaf jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Baay'ee tokkotti viidiyoo addaan dhaabee sababni saleetti qeeshoofsi. Itintallee waa'ee kuulanii jechuudha. Kuulanii dhugaa hin beekan tarii obboleeyyan hin qabdu ta'a. Namoonni tokko yaani obboleeyyanis yaani namni addaattis dhalatee jira.
Kanaaf yookiin immoo gara miidiyaatti ba'uu hin danda'an ta'a. Kana jechuu barbaade hordoftoota kabajamtoota kiyya. Akkasii hiriyaa waa'ee hiriyaatirraa kaasee hiriyaa jechuun hiriyaa akkanaati. Hiriyaa akkana argachuun baay'ee namatti tola. Rabbi namallee jaalala isaanii itti haa fufsiisu. Jidduu isaaniitii shayxaana haa kaasu. Jidduu isaanii shayxaana seensisini namni yeroo ammaa kanatti wal buuressa hiriyaa.